Yawwan guutantummaan ga'ee jiru nurraan gabaabsee waa xiqqoo siniif gaagurraan qaama nutti ta'e baan nurra turraan biyyoomatti hidhamne kutaannee baduurra xiqqaannee baqannee salphinaan hafuurraa gargaarsa rabbiitiin gamtoomne tumurra yoo tarkaanfannee of dura milkoofna rabbiin keenyatti ergannee yaa rabbi gargaarsa kee kadhannee. Waa'ee rattiinuma wal gaafataa yaaduutuuf daganne yoo nu wal baqanne maaltu nu yaadata akka yoomi xiqqaa guddaan nu tuffataa duudii dachii keenya mee yoom nu baadhata biyyaan baa jiraannaa ofitti kaanfata kooluu galtummaadhaan teenya mirgaaffita Alamumda keessa numatu mul'ata dhiiraatu bira keenya addunyaa ergata keessi keenya dhukkubsataadha dhibbeen kun ammas dawaan arganne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne naafu badhu dubbii dhiiraa dubartii jireenyi biyyaan baame akka yoomitti biyyi kun yoomuma sin waamti yoomitti yeroon taa'ee yaadu na dhibbi lubbittiin Hundina magenya godaantonni marti akkan garii argee garii sagaytee qaama malee anni keessan biyya jirti abdiin irra keessan marti garii argine garii odeeffanne rabbi gargaarsa kee kadhanne yaa ummata keenya kanneen na dhageessan kanneen addunyaarra facaatanii teessan Kama malayanni kesan biya kesan gadi puni yapata kesan Amma kayomitia kan biyang batesan kan taya duti tokoyanni kesan Kama natijiltan ya adam biya kesa gaf tokoni gala jeti kalbin kesan Abdi kana naragesan namota vaya dagagafanne Ya Rabbi gargar sage karanne Kamna turresila biya kambadate nutuma wamamu ko pangenya tate duiti biya kenya yom takanu bate ambatu boni sejre ratinyate ummate kenya kan kabrum mandam abde biya sarra bahu ondir kamati tate hojjeta biyamba itaetikate kaumi waradi haraji nutibabde Mirga sitti damne achitti nuuf laatte shiraan biyyarraa nu baafte waan jarra hojjetan garii qoranne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne rabbi keenya si beeka waan nu rakkanne dhibdee keenya gamtaa dhuunfaan sitti himanne Namni sitira kate wami damene walidinu qabya ilahi ya sikadanne Allah ya Maulana dogi jagindin gamne ya sitibakanne ya Rabbi gargaar sake kadanne Allah ya Maulana dogi jagindin gamne Sitti bakanne ya Rabbi gargaar sake kadanne ummata kana rabbuma tarangaye kana rakudane adunya walgaye dibin kenye dun dejalutti tahe risani omko pajabenyanas gaye adunya karome sunurati waltaye jecha kana be kana radidde Yosena korandu ajaratum nate wahidu karahe wami karage wani yakanu kite ba Afrika ke sabayanne ya Rabbi gargaar sake kadanne nama bugale jumbi yo korallon taase godan sabore bagenya ragase durhayun Europa arajinu tibabte Shira warrediyaanu keessaan saafte harka jaraa keessa wanni taate diila nutti jaarte nurratti gargaarte toftaalee adda addaatiin gargar nu facaafte bineensi loonis kophaa deemtu nyaatte kanaaf abboomuun jabaate dhibbaan hammaate mormuutti nafne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne
bu'urri gosansa gabrummaa waan ta'eef jarritti taabe addunyaa irraa ka'e of ta'uu miti yaaduu nu yakka ta'e taabuun hambifnee didee har'a ga'e eega gootamee gaatitti dhangala'e madda gabrummaa har'a ka'e ilmaan biyyatti hambifne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne. Adda mormannuun dhiibbaan nu tammaate ragaan dubbii kana yoo sinii bitaate anuleef jalan koon utuu afaan qabaate maal baal nutti malaasa waan gubbaatti taate lafee abbootii keenya kan bineensi nyaate achiin booda godaansee dhuunfaa keenya taate. Of ta'uun nurraa fagaate miidhama abbootii keenya laalanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne biyya ofii keessatti abboomu sarbamaa bi gargaarame bana gabaafama durollaatti achitti rakkifama keessaa kan mijateef liqa farsiifama ta'uu baatu saa'eetumaaf dachifama. Ndiisi as deebi'uuf sabumaa beekama ragaan argaa qaba irra caalaan nama kan dhufee hidhamee waggaa meeqatama keenya yoomima. Yaa waan gudaantummaa ga'ee jiru nurraan gabaabsee waa xiqqoo siniif gaagurraan qaama nutti ta'e baan nurra turraan biyyoomatti hidhamne godaannee baduurraa. Xiqqaannee baqannee salphinaan hafuurraa gargaarsa rabbiitiin gamtoomne tumurraa yoo tarkaanfannee of duraa milkoofna rabbiin keenyatti hirkanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne waa'ee keenya irratti numa wal gaafataa yaaduutuuf daganne yoo nu wal baqanne maaltu nu yaadata. Haga yoomi xiqqaa guddaan nu tuffataa duudii dachii keenya mee yoom nu baadhata. Biyyaan baa jiraannaa ofitti kaanfataa kooluu galtummaadhaan teenya mirgaaffita. Aalam hunda keessaa numatu mul'ata dhiiraatu bira keenya addunyaatti ergata. Keessi keenya dhukkubsataadha dhibbeen kun ammas dawaan arganne. Yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Naafu baddu dubbii dhiiraa dubartii. Jireenyi biyyaan baame haga yoomitti biyyi kun yoomuma sin waamti yoomitti yeroon taa'ee yaadu na dhibdi lubbittiin hundi nama keenya godaantonni marti akkan garii argee garii isra ga'etti qaamaan malee yaanni keessan biyya jirti abdiin irra keessan marti garii argine garii odeeffanne.